Dirqamoonni beekuu qabdan baalaansii keessan irratti isiniif galuudhaaf haala kana beekuu qabdan jechuudha. Haala kanaan baalaansii keessatti isiniif galee withdrawal gochuus dandeessu jechuudha. Ashama daawwattoota keenya kabajamoo akkasumas jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu chaanaaliin keenya ATM Afaan Oromoo haga kana duras viidiyoo garaagaraa jechuudha. Pilaatfoormiiwwan haarawaa dhufaman irratti jechuudha ibsa isiniif kennuudhaan haalata itti hojjettanii fi akkaataa itti argamuu qabu tokko tokko isiniif ibsaa turreedha jechuudha. Har'as Montage Gold irratti jechuudha gaafiin hedduun gruupii koo irratti xiinxaleen arge keessaa jechuudha isiniif ibsuudhaaf dhufe jechuudha. Inni dura stable VIP and activity isaan sadeen kun maal akka ta'ee fi akkamitti akka isiniif galu ibsuu barbaada. Inni biraa namoonni riichaarjii gootan jechuudha. Riichaarjii keessan irratti baalaansii irratti nuuf galuu didee namoonni jettanis jiru. Viidiyoo kan duras isiniif hojjedheen jira. Har'as isiniif ilaaluu danda'a jechuudha. Ibsa gabaabumatti jechuudha. Namoonni bal'inaan ilaaluu barbaadan viidiyoo itti aanu viidiyoo kan dura hojjennee turre keessatti ilaaluu dandeessu. Kanaaf har'a immoo bu'aa fi akkamitti akka baalaansii keenya irratti galu ilaaluu qabna jechuudha. Diiteeyilii wantoota tokko tokko dirqama ibsamuu qabanii jechuudha. Dirqamoonni beekuu qabdan baalaansii keessan irratti isiniif galuudhaaf haala kana beekuu qabdan jechuudha. Haala kanaan baalaansii keessatti isiniif galee withdrawal gochuus dandeessu jechuudha. Kanaaf inni dura fakkeenyaaf stable namoonni bittan stabiliin keessan 380 akkuma asitti argitan 380 jechuudha. Kunoo detail baay'ee yeroo takka cuqaastanii asirratti arguu dandeessu. Price isaa 380 recharge gootu akkaataa recharge gootan kana duras beektu jechuudha. Isa sana xumurtanii daily guyyoota 39 keessatti jechuudha. Daily 170 takka isiniif walitti sassaabaa jechuudha. Tootaalii garuu 669 ta'a jechuudha. It is level 1 goldidha jechuudha. Haala kanaan bitamu. Kana jechuun namni stabilii osoo hin binne VIPs bituu hin danda'u. Asumaan seera beekuu qabdan keessaa isinitti hima. Akkasumas namni VIP osoo hin binne activities bituu hin danda'u. Kana jechuun VIP fakkeenyaaf isaanwwan sadeen kana keessaa jechuudha inni baay'ee barbaachisaan VIPdha. VIP yoo kan laaltan taate guyyaan isaas short frequently day jechuudha. Guyyaa sadii keessatti jechuudha kan isiniif galu jechuudha. Guyyaa 380 keessatti jechuudha. Birrii 380 day guyyaa sadii keessatti jechuudha. Guyyaa sadii keessatti 209 isiniif gala. Anis kan biteen ture naaf galee ture jechuudha. Inni kunis waliigala 627. Kana jechuun fakkeenyaaf kan jalqaba stable 380 bittan haa jennu. Inni lammaffaas VIP 380 waliigala 700 fi meeqa ta'a jechuudha 60 ta'a jechuudha. Inni kun VIP akka dirqama bitamuuf taasisuudha jechuudha. Amma isin recharge gochuudhaaf 700 fi 60 baaftan. Kanaaf guyyaa sadii booda garuu 627 ta'ee isiniif gala. Hammi isiniif hafe meeqa jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kana wanni isin ibsuu barbaadeef jechuudha. Kisaaraa keessa gallaa namoonni hedduun jechaa jiru jechuudha. Kanaafuu amma 700 fi 60 waliigala baaftu. Ergasii meeqa irraa hir'istu 600 fi 27 yeroo kan irraa hir'istan taate 133 qofatu isinirraa looste. 133 looste jechuun ganaa stable irraa waan argattu qabdu jechuudha. Stable irraas wantoota argattan jira 177 guyyaatti isiniif kan galuudha jechuudha. Kanaaf inni kun profitability isaa asumaan isin ibsu barbaade jechuudha. Stabilii bittanii ergasii VIP argachuun keessan akka stabilii eeggattan isin taasisa. Akkasumas activities yeroo gabaabaa keessatti jechuudha guyyoota 35 keessatti kan isiniif galu. Keessattuu gruupii keenya keessatti namoonni hedduu wanti gaafachaa jirtan activitiin daily galaa jechaa jiru. Daily kan galu detail product revenue keessatti malee baalaansii keessatti isiniif hin galu. Kan baalaansii keessatti isiniif galu daily VIP dha jechuudha. VIP'n kun dafee isin qunnama. VIP waan erga bittanii VIP tus bitachuu dandeessu. 1,100 guyyoota sadii keessatti 715 daily isiniif gala. Kanaaf VIP'n kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf stepiiwwan kana yoo kan deemtan taate profitability taatu jeen isinitti himu barbaada jechuudha. Asumaanuu namoonni hedduun erga bittanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani stabiliin bitee fi VIP'n bitee isinitti argisiisuu danda'a. Baay'ee kan jedhu kan maayii kan jedhu kan yeroo takka kilik goona. Ergasii gadi buunee jechuudha orderii kana keessatti ilaalla jechuudha. Orderii kana keessatti kun fakkeenyaaf kan finish ta'ee fi kan normaalii
deemaa jiru processing irra jirudha jechuudha. Inni jalqabaa jechuudha detailii kana yoo ilaaltan kunooti detailii yeroo takka cuqaastu kun fakkeenyaaf guyyuu 13 guyyuu 14 fi guyyaa 15 naaf gale kun maarchiidha. Har'a maarchii meeqa 18 maarchii 18 jechuudha. Garuu an maarchii 13 irratti hin bitee ture 13 irratti isin lakkaa'e 209 lakkaa'e ammas 2014 irratti namu kan isiniif galaa jira daily arguu dandeessu. Garuu inni kaan akkuma isin jedhee guyyaa isaa kun detailii cuqaasuu dandeenya. Kanaas ani guyyaa meeqaatiin bite guyyaa 11ti. Maarchii guyyaa 11 isin biteen jira. Har'a maarchiin 18 kun haga asiitti naaf deemee jira jedheen beekuu qaba jechuudha. Haga asii gadiittis ganaa naaf deema. Guyyaan xumuraa isaa meeqa jettanii yoo kan laaltuu dandeessan taate kun guyyaa asii kana jechuudha. Guyyaan stabiliin kiyyanaaf galu 2015 maarchii osoo hin ta'in baatii 4ffaa maarchii osoo hin ta'in baatiin kun dhumee guyyaa 18 keessatti kan naaf galudha jechuudha. Wanni biyyoo qabdan asirratti. Kana jechuun maal jechuudha? Kun hundi isaa productiin expecting detailidha jechuudha. Detail statementiin kun statementii haga guyyaa xumura keessanitti transaction kaawwameedha jechuudha. Kunooti birrii isaati waliin jiru transaction ilaa xumuratti jechuudha. Haga asitti deema jechuudha. Ergasii tootaalii incoming keessan isiniif galaa jechuudha. Kanaaf isinis ilaaluu dandeessu guyyaa meeqa akka bittan guyyaa jalqabaa kanarratti beekuu dandeessu. Xumuraa gadii kanatti argattu jechuudha. Kanaaf isa kana ilaaltanii baafachuus dandeessu jechuudha guyyaa sanatti. Inni bira balance detail VIP kiyyanaaf galaa hin jiru jechaa jirtu namoonni hedduun keessa balance detailii kana seentanii ilaaluu dandeessu. Guyyatti isiniif seenaa akka jiru balance detailii kana keessatti arguu dandeessu jechuudha. 209 kunoo fakkeenyaaf 209 asirratti withdrawal balance keessatti naaf galee jira. Withdrawal balance fi revenue balancing garagara. Withdrawal balancing normally kana jechuudha. Kun ani kan qabu kana keessatti jechuudha kan galu 254 balance withdrawal kana jechuudha. Isa kanarratti galuu isaa record balance keessa seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Balance kana keessatti detailii waan argattan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala kanaan godhattu jechuudha. Fakkaa namoonni karaa biraatiinis gaafiin inni gruppii keessatti heddummaatu keessaa riichaarjiidha. Namoonni erga riichaarjii gootanii wanta riichaarjii gootan hunda isaanii xumurtaniin booda gamni itti deemtan sarviis bakka jedhu kana yoo baalaansii keessan keessatti isiniif galuu dide jechuudha. Baalaansii keessan jechuun kunooti isa baalaansii asirratti baalaansii detail yeroo cuqaastan jechuudha. Gubbaa kanarratti argitu. Asirratti yoo kan 0 ta'u ta'e erga riichaarjii gootanii iddoo kana dhufuu qabdu jechuudha. Iddoo kana kun fakkeenyaaf service kan jedhu kan yeroo takka cuqaasna. Ergasii deposit has not been received. Deposit keessan kan isiniif hin furanne yoo kan hin furanne taate as keessa cuqaastanii transactionoota bakka duwwaa kana keessatti guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti mee cuqaastan kan 180 yookaan kan 100 yoo kan recharge gootan ta'e asirratti isiniif dhufa ofumaaf isiniif dhufa. Isin galchuu keessanii fi garuu isiniif seenuu dhabuu keessan asirratti isiniif fide. Ergasii isa kana cuqaastu wanta isinii jalatti dhufeen ergasii transaction ID kan CBE irratti screenshot gootan sana asirratti barreessitu. As kana jechuun FTJ kan eegalu sana jechuudha. FTJ 2000 itti fufa sana asirratti barreessitu jechuudha. Ergasii description kana irratti I have recharged but not frequently reach on my balance jettanii detailii kana irratti barreessuu dandeessu yookaanis recharged not received yet jettanii barreessuu dandeessu. Ergasii kana garuu wanni barbaachisaan isa kana upload photo. Photoon kun maal jechuudha? Transactionii CBE keessatti screenshotii gootan sana jechuudha. Fiddanii asirratti galchitu. Erga galchitanii submit feedback gootanii xumurtu haala kanaan xumuruu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoon har'aaf isiniif qabadhe kana fakkaata jechuudha. Viidiyicha kanarraa akka hubattan abdiin qaba. Pilaatfoormicha kana hojjechuudhaaf namoonni fedha qabdan description jala isiniif hin qaba jechuudha. Linkii isaa akkasumas chaanaalii keenya keessatti argachuu dandeessu. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nuuf hamilee horaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoon har'aaf qabannes kana fakkaata. Haga viidiyoo kaanii wal arginutti nagaan nuuf tura.